Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashaba akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App. Barnoota baay'ee bareedaa ta'e keessattuu YouTuberoota haaraaf akkasuma YouTuberoonni irra turan illee yeroo baay'ee dogoggora guddaa kan hojjetan viidiyoo jaraa kan daa'immanii godhanii gadhiisuun akkasuma koomentii cufanii maxxansuun haala kamiin koomentii cufame bannaa haala kamiin daa'ima irraa kaafna ka jedhu viidiyoo daa'immanii kan goone irraa kaafna ka jedhu nama baay'een na gaafataa ture deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Karaa lamaan banuu dandeenya. Tokko yeroo viidiyoo maxxanstan dogoggora hojjetan sirreessu lammaffaa erga koomentiin cufame banuu waliin ilaallaa obboleeyyan haaraa taatan subscribe like share gochuun na waliin turaa isiniin jechaa eegan bilbila keenyarraa yoo viidiyoo sana maxxansitanii kaatanii yeroo isin maxxansitanii kaatan koomentiin isaa cufaa ta'e YouTube studio irra deemna. YouTube studio kana YouTuberiin tokko qabaachuun dirqama jechuudha. YouTube studio irra erga seennee booda viidiyoo barbaadan koomentii cufame banuuf content kan jedhu mallattoo adda addaa jala kana jira. Achi keessa content kan jedhu jira. Content kanarra tuqanna. Content jalatti kan nuti argannu viidiyoo maxxansaa turre mara arganna. Achi keessa kan commentiin irratti cufame hundarra tuttuquudhumaan sirreessina jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana commentiin cufame yoo ta'e irra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemne mallattoo qalamaa gubbaa irratti arganna. Kan yeroo maxxansinu akka dogoggora dhumne sanas waliin ilaalla. Mallattoo qalamaa gubbaa irratti argannu irra tuqnaa jechuudha. Koomentii banuuf waan lama ilaaluu qabna. Mallattoo qalamaa kanatu ida waan lamaan sun maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. Erga mallattoo qalamaa tuinee kaane haala kanaan nuu baasa. Jala irraa more option waan jedhu nuu fide taagi jira, short remixing jira, category ka jedhu irra tuqanna. Asitti dhuma irratti arganna. More option nuun jedha. More option ka jedhu kanarra tuqannaa jechuudha. Yeroo achirra tuqanne koomentiin keenya ofii yoo tahe asirraa arganna jalqabaa jechuudha. Commentiin ofii ta'e onii ta'es sababni inni itti onii ta'u banamuu diduu ni jira sanas walii ilaalla. Commentiin kun asirraa on ta'uu isaa ilaalla jechuudha. Banaa ta'uu isaa ilaalla. Yoo onii ta'e waan biraa sirreessuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu asirra tuquudhaan yoo duraan onii ta'e onii dhumarratti dhiifna. Yoo jalqabarra jiraate yoo ofiirra jiraate garuu onii goonaa jechuudha. Yoo duraan off ta'ee jiraate haala kanaan jiraate irra tuquudhaan commentii sana ni banna jalqaba onii goonaa jechuudha. Onii goonee duubatti deebina xiyya gubbaatiin yeroo lama duubatti deebinaa jechuudha. Erga onii goonee kaane ammallee xiyya gubbaa tuqu duubatti deebi'uudhaan jala kana ammallee fuula kana irratti audience nuun jedhee arganna. Koomentiin keessan banamuuf audiencein kun no it's not made for kids irra jiraachuu qaba. No it's not made for kids isa lammaffaa irra jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yes irra yoo jiraate koomentii yoo bantanis hin banamu. Viidiyoon sun kan daa'immaa ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu audience ka jedhu kanarra tuquudhaan yes it's made for kids irra yoo jiraate yes irra yoo jiraate no irra keessuu jechuudha. Kanaafuu duubatti deebina sanaan booda gubbaa irra save nuuf banama save goona. Jala koomentii bannee jirra. Asirra audience keenya no it's not made sirra keenya jirra. Jala sana koomentii irra seenuun koomentii banuu qabna. Yoo ofiirra jiraate on irra goona duubatti deebina. Duubatti yeroo lama deebi'uun jala kana audience no it's not made for kids sirra erga keenya booda save goona jechuudha. Saving kun gubbaa nuuf banama. Save ka jedhu kana irra tuqnaa jechuudha. Kanaafuu koomentiin tokko banamuuf audiencein kadura yoo yes irra jiraate no irra jiraachuu qaba. Akkasuma more option tuquun koomentiin immoo yoo duraan off irra tahe on irra keenyaa jechuudha. Kanuma lamman sirreessina koomentiin dhibbaaf dhibbatti ni banamaa jechuudha. Saving gubbaa isiniif banama save gootu jechuudha. Viidiyoo cufamee jiru mara haala kanaan koomentii isaa bantu. Garuu yeroo viidiyoo maxxansitan dogoggora isin uumtantu jira. Viidiyoo maxxansaa dogoggorri isin sababni koomentiin isinirraa cufamuuf fakkeenyaaf viidiyoo tokko karuma salphaan hamaxxansinu. Mallattoo ida'uu tuqnaa ida'uu tuquudhaan viidiyoo tokko waliin maxxansina ida'uu tuquudhumaan viidiyoo filannee viidiyoo tokko waliin haa maxxansinuu jechuudha. Yeroo viidiyoo maxxansitan jechuudha viidiyoo sanirra tuqnaa sanaan booda neextiin jala jira. Neextii tuquun gara fuula duraa adeemna. Waan lama waan isin sirreessuu qabdan tokko jira. Jalqaba gaa mata duree katabattu viidiyoo maxxansuuf tambidalee irra kaawwachuu akkasuma mata duree katabachuu qabdu. Erga mata dureetti katabattanii waan mara fixxanii kaatanii akkaataa viidiyootti maxxansan barsiisee jira. Jala sana dhumura irraa koomentii onii ta'uu ilaaluu qabdu. Koomentii irra tuquudhaan koomentii yoo ofii ta'e koomentii bantuu jechuudha. Irra caalaan keessan kana ni bantu. Garuu sababni guddaan koomentiin sun cufamuuf viidiyoon kun ka daa'imaati moo ka daa'imaa miti bakka jedhee isin gaafatutti. Viidiyoon kun koomentii kana erga onii gootanii yoo duraan ofii jiraate onii irra keessu yeroo viidiyoo maxxansitan. Garuu neextii yeroo isin tuqxan audience isin gaafata. Neextii tuqna.
yeroo next tuyne audience isin gaafata asirratti videoon kun namni baay'ee yeroo maxxansitan yes it made for kids jettu yes yeroo sin gootan commentiin ni cufamaa jechuudha kanaafuu yes irra gochuu hin qabdanu no it's not made for kids isa jedhurra kaa'uu qabdu commentii yoo banaa oltanii bultan no irra yoo hin jiraanne commentiin ni cufama waan ta'eef kanaafuu no irra kaa'uu qabdu jechuudha no it's not made for kids irra kaa'uun video sana maxxansitu yes irra gochuu hin qabdanu gonkumaa jechuudha no it's not made for kids videoon kun ka daa'imaa miti isa jedhu isa lammaffaa irra keessu sanaan booda video san upload ka jedhu tuquun video san maxxansitu jechuudha kana lamman sirreessitanii maxxansitan taanaan noorra keessanii asii koomentii achii bantanii maxxansitan taanaan dhibbaaf dhibbatti koomentiin keessan banaa tahaa jechuudha isinittiin cufamuu jechuudha noorra keessanii viidiyoo san uploadii gochuu maxxansuu qabdu akkasuma haga viidiyoon sun maxxanfamee dhumutti namoonni baay'een istaak isinirraa godha osoo yuutuubii dhumarra turtanii eeydanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Haga videoon sun maxxanfamee upload ta'ee dhumutti haala kanaan koomentii cufame banuu dandeessuun isiniin jira barnoonni keenyas kana fakkaata obboleeyyan haara taatan subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.